amma kana tokkotti maal hojjetaa jirra situation analysis hojjetaa jirra haala keessa jirru akka hubannuudhaaf ofirraa jalqabne rakkina haala kamilaaluu qabna ilaalus qabna rakkina qabnu adda haala kanatti baafnee ilaaluu qabna amma jirru kun kaayyoo miti kaayyoo qabu jarumti islaama hojjechuu jecha jala barbaanne malee jarumti islaama jechuu miti bara rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam jama'al muslimaat islaamni almost waluma qixa isaan maasuma turani rabbirraa ajaja fudhatu yoo isaan barantaane jira abu jahal bira kan warra munafiqaa bira ta'u sadaffaan jiru kanaan ala amma jama'a kana jama'a sana achi asi waa hedduutu jira amma hawaasa irratti xiyyeeffachuu qabna dhaaba si ofuudhanni dhaabni fakkeenyaaf dhaabni oromoo hawaasa oromoo kanan jijjiiraa jedhe akka of yaadanutti wal ijaaran kana maraas fudhannan akka amananutti wal ijaaran jarumtu itti gaafatamni jira yookaan kaayyoon jira hawaasa kanaaf hojjechuudha isa hojjetamu sanatu caala isa hojjetu kanaafuu dhaabaanis jamaa'aanis wal qoodaa waan adda addaa hojjetaa kaayyoo isa guddaa dagachuu hin barbaachisu wanni guddaan hawaasa irratti xiyyeeffachuudha rakkinni jamaa'aan qabu maalinni rakkinni dhaabni qabu maalinni waan hawaasni qabu ofii to'annee eega ofii guddanne booda hawaasa sana guddifnaa jedhanii yaadu hundinuu jamaanis masjida hunda to'annee achiin booda hawaasa sana jijjiirra warri dhaabaas taayitaa kana qabanne kana to'annee achiin booda jedha waan hawaasni qabu argachuu irratti ala jarri dorgomanu hawaasa kana addaan qoqqooduu danda'u akka jamaattis kaayyoon keenya guddaan jamaadhaan hojjechuun akkuma jirutti ta'e hawaasa jijjiiruudhaaf ta'uuf inni guddaan hawaasa ta'uu hubachuun barbaachisaadha haala keessa jiru jijjiiruudhaaf waan murteessaa ta'antu jiru tokkoffaa sila haala adda addaatiin waan laalaa turre gaaffii kaasaa turre irraa kaanee haala keessa jiru kana rakkinoota jijjiiran ajandaa gurguddaatti qoqqooduu qabnaa tokko barumsaa hajannu kana hajannu waan adda addaatiin kana rakkinni jennee waan baasaa turre hunda keessaa ijoosaa galmee adda addaatti qooduu qabna maaliif furmaatatti barbaaduudhaaf deemaa achiin booda qoodni akkamitti waan kana jijjiiruudhaaf to'annee ragaa guutuu argannee karoorfannee itti deemnaa itti aansee waan baafne kana waan adda baafne kana yaaliidhaan adda baafnee yaalii adda addaa goonee akkamitti jijjiirraa gara jedhutti deemnaadha inni itti aansuu jijjiirama fiduu barbaadarra jedhaa jiru tokkoffaa amma waan laalaa turre bakka kam jirra ahwaala kam keessa jirra haala kam keessa jirra kan jedhu ifaan ifatti baafnee kaa'uudha itti aansee asirra jirra egaa eessa deemuu barbaanna bakka gahuu barbaannu immoo deebiinsaa jira jechuudha bakka irra dhaabbanne yoo sirriitti hubanne bakka gahuu barbaannu immoo ifa nu ta'a kun eega ta'een booda hojiitti seennaa hojiitti ala seennu hamma hojjetaa irraa kan jedhu of madaalaa deemnaa jechuudha asirratti hawaasa keenya qorannee gaaffii sila gaafataa turre hedduu kaafneera akka nama dhuunfaattis haa ta'u akka sabaattis akka amantaattis waa hedduu kaafneera rakkina ala kaafnu rakkinoonni hedduu ta'uu danda'u garuu rakkinoota kana galmee isaatti qabsiifne ala deemnu hedduu haa ta'anu malee muraasa ta'u rakkina kuma tokko lakkaa'uu dandeenya hawaasa tokko irratti kuma tokko haa baay'atan malee yoo baay'atan 20 hin caalan akkuma sana obbo Madadiif Ahmadillaan rakkinni tokko kan biraa uume haala kana walirra kuufee malee asliin rakkina hiikamuu qabu galmeen yookaan ajandaan xiqqoo ta'u yookiin tokko kan siyaasaa ta'a kan dinagdee ta'a kan haala namitti yaadu haala yaadaa ta'a kan hawaasummaa ta'a rakkina seeraa ta'a rakkina barumsaa ta'a rakkina haala namni eenyummaa isaa of keessatti qabu rakkina miidiyaa waan akkasitti qoodamuu danda'a
kan akka fakkeenyaatti dhufe yoo naannoo kana laallee godina kana itti dabalu irraa hir'isuus dandeenya. Haala kanatti akkana ifa bahee galmee gurguddaadhaan bahee fakkiin keenya barumsa jennee amma barumsa yoo hiikne waa hedduu hiikna akkamitti barumsa irratti hojjennaa galmee tokko ta'e. Seera biyya kanaatti nu hojjechiisuu dhabee seera rakkina qabaa jenne seera kana akkamitti jijjiirsinna hojii tokko ta'e galmee tokko ta'e. Akkasumas dinagdee dudubbeetti hafne yoo ta'e deebiin guddaan tokko galmee dinagdee keenya akkamitti cimsina. Rakkina hedduu jiru keessatti waan ijoo kana irratti yoo xiyyeeffanne tokko kan biraa hiika haala kanaan hundinuu hiikamaa deemaa kan jedhu dhufa. Fakkeenyaaf obbo Madad mana hidhaa seenee itti murtaa'e ilaalle. Ijoon rakkina isaa barumsa jibbuudha. Barumsa jibbuun barumsa irraa dhabuun, barumsa dhabuun ragaa barumsaa dhabuun, ragaa barumsaa dhabuun hojii qaxaramuu dhabuun, hojii qaxaramuu dhabuun maallaqa dhabe, maallaqa dhabuun haala rakkatu waan ittiin bitatee nyaatu dhabe. Haala kana rakkinni tokko rakkina hedduu uume jennee sila waliin laaleera. Haala kanaan galmee tokko jalatti kan siyaasaa haa ta'u, kan dinagdee haa ta'u, kan miidiyaa haa ta'u waan addaan baafannaa jechuudha. Ammas irra deebinee eessarraa jalqabnaa? Yaadarraa jalqabna moo? Qunnamtii hawaasarraa jalqabna moo? Maateriyaaliirraa jalqabnaa? Kan jedhu kana irra dhaabbannee ilaallaa. Kan jalqabamuu qabu namarraayi. Nama kana ammas irra deebinee namarratti hojjennaa. Dudubbeetti hafuu keenya keessaa yoo ilaalle tokko akhlaaqa keenyatu rakkina nutti uumaa. Akhlaaqa tokko afaan oromootiin maal raanfachuuf hin deemaa lamu sinfinnaa laallee hudhaallee of toluu sababa adda addaa lafatti kaa'uu. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa nama tokko kaa maqaa isaa tokko jedhaati. Namichi kun milkaa'uu barbaada. Milkaa'uu ala barbaadu warri asirratti himaman araadanii jimaa namicha kana amma araaraan geessatti hojii maalii deemta jedhee dudubbeetti hanfise. Sababa lafarratti tuuluu baay'isa. Waa tokko hojjennaan dura bu'ee sammuunsaa sababa wanni kun hin taaneef yaada. Sababa kanaaf jedhee sababa adda addaa keewwata. Gaflaan dhufe booda qaqqabda maaltu si jinqisiisee jedha. Waan namni gorsuun dhagahuu dhabuutu amala isaati. Innis dudubbeetti hanfisa. Tasa aariin kun nama walitti buusan. Waan tokko murteessuu irratti murteessumoo hadiisumoo jedhee gidduutti akkana naanna'a. Amalli isaa maallaqa argataa jimaadhaan balleessa. Namichi milkaa'uu barbaada akhlaaqni isaa kun amalli isaa kun dudubbeetti namicha kana harkisa. Nama tokko jijjiiruudhaaf akhlaaqni murteessaadha. Akhlaaqaan tokko sheekotaafis warra akhlaaqa irratti hojjetan kana naamu hawaasni keenya akhlaaqa isaaf maaltu bade jennee isarraa kaanee yaadna malee waan kitaaba irratti argine fuudhee namatti hin darbannu. As sababni ittiin bade maali? Akkamitti deebisuu dandeenya? Gara kamiin jennee hawaasa keenya irra dhaabbannee hojjenna. Amma nu kan barbaadaarru of jijjiiruu qofa miti. Namni tokko yoo ofii jiraate hin danda'a. Yeroo namni sammuu qabu namni yaadu tokko ofii qofa hin jiraatu. Yoo bijate maatii isaatii illee yaaduun oolu. Yoo warra guddate addunyaa guutuudhaaf yaada. Kana hedduutti nama hedduu jira. Amma jijjiirama akka nama dhuunfaa irraa kaafnee hamma biyya keenya gara hadaara civilization itti geessuudhaaf yeroo yaadnu kana keessatti prosesii jirantu jiru. Inni tokkoffaa waan nu galu amma haddaa dogoggorora turree jennee nu gale. Yookaan
of wallaallee turree jenne nu galu. Alamanni tokko nu galu akkuma nama hirribarraa dammaqetti dammaqna. Namni hirribarraa dammaqu sirriitti waan hin dammaqneef mana fincaanii ala deemu mokorkoraa miilaan dhiita waa irra ejjeta waan adda addaa godha deema. Alumanni waa irra ejjetu walitti bu'u dammaqaa deema. Stepin duraa hirribarraa dammaqudha. Wayi galee fi wayi hubatee dammaqe baqa. Namni dammaqee yeroo duraa irratti akka hawaasaatti miira baay'ataan of to'achuu dadhabuu jiru. Waan akka hin galeef malee hin danda'a jechuu miti. Galuuf danda'uun adda adda. Wayi nu galee garuu waan nu galee sana hojjechuun immoo dandeettii barbaada. Dandeettiin hin jiru garuu galeeraa fi kana keessatti galee fi dandeettii ala dadhabuu miirri isaa immoo hin tuqamu. Haala kana keessatti inni dura sadarkaan inni dura hirribarraa dammaquudha. Hirribarraa dammaquun akka hawaasaatti hawaasa sana keessatti namoonni galaniif dubbiin galeef nama walitti bu'u. Adaduma jarri nama walitti bu'aa jiran ayi sirriin turree jedhanii dhaabbatanii of sirreessu. Akkuma namichi mana fincaanii deemu miilaan waa irra ejjete waan adda addaa walaala deemu hirribarraa irra caala dammaqaa deema. Achiin booda waa irra ejjetu ilaallataa deema jechuudha. Inni dura dammaqudha. Inni itti aansee immoo guutuutti dammaqudha. Galeeraafis galuu qofatu hin ta'in hin danda'as. Isa kanarrattis hamma ta'e miirris xiqqoo jira garuu dandeettiif waa laalaa hojjechuunis hin dhufu. Inni sadaffaan eega dammaqee eega galee fi eega immoo hojjechuu danda'e jijjiirama dhufaara jechuudha. Ala jijjiiramni dhufu biyya sana gara haaromsaatti geessaa jechuudha. Haaromsaatti renaissance kan jedhamu sana gara sanatti geessaa. Haaromsatti geessuunis hojii dhumaa miti. Ammas yeroo hedduu haaromsuma qofa dubbatama. Inni sirrii miti. Haaromsi eessa deema jennaan gara civilizationitti guddachuu qaba. Yeroo hunda haaromaan deemu. Jennee immoo hojjennee civilizationii tokko irra gahuudhaaf deemaa. Sadarkaan guddaan akka biyyaatti hadaara irra gahuudha civilization. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu naannoo. Siman beekun sirriitti beekaa bakka biraa yaadaa ture. Achi gahuudhaaf Oromoonis qaroominis inuma ta'a garuu xiqqoo waan hafu natti fakkaata. Civilizationiin amma namni tokko yeroo hedduu civilizationii ala dubbannu sadarkaa biyyaaf biyyarra kan caaluun waa tokko hojjetanii mul'isu. Seenaa Itoophiyaa keessatti garee adda addaa namoota adda addaa warra seenaa dalaganii hojjetanii dabarfatan yoo laalle civilizationii qaroomina akkasii turaa jenne yoo laallu maaliin waa jaraa dubbatarra waan jarri hojjetanii hambisantu jira. Aksum jennaan civilizationii jaraarratti kunoo kana tolchanii kana hojjetanii kana godhanii ittiin jara barree. Western civilization yoo fudhanne teknooloojii adda addaatiin kana hojjetanii qaroominni sun maal bu'aa wayii godhee kan ittiin beekaman waa kaa'uudha jechuudha. Haala sanarra gahuudha inni guddaan akka biyyaatti. Sadarkaa sanarra gahuun nurraa nama dhuunfaarraa jalqabnee bakka sana gahuu qabnaan. Kophaa koo yoon dammaqeera jedhee hiikkaan qabu. Namoonni na duuka jiran dammaqanii guddatanii barumsaanis maalis yoon fuulduratti deemuu barbaade dudubbeetti na harkisa. Dhaaba keessattis kanatu jiru. Namoonni muraasni dammaqanii inni kaan nama kubbaa taphatu ilaala. Torba gara goolee ofiitti galcha, afur gara sanatti galcha, isa deemuu hin danda'amu. Walumaan gara fuulduraatti galchuu qabna hundi keenya. Haala sanaan dammaqamee deemamuu irratti haala sanaan ala guddataa deemee sadarkaa qaroomina irra geessaa. Jijjiirama yoo fudhanne namoota bakka saditti qoodnee ilaaluu dandeenya. Namoonni tokko warra jijjiirama hinumaan barbaanne jira.
jijjiiruma waan adda addaa jijjiiramni kana sababa adda addaa himatanii dudubbeetaaf warra barbaadantu jiru. Jarri kun nama biraarratti warra ba'aa ta'an jechuudha. Biyya irrattis ba'aadha, maatii irrattis ba'aadha, jamaa irrattis warra akka kanaa ba'aadha. Jarri lammaffaa of jijjiiruudhaaf hin tattaaffatu, of jijjiiruudhaaf hojjetu, nama biraatti garuu hin gahan, ofuma irratti dhaabbatan, nama biraatti bu'aa hin buusan. Jarri sadaffaa ofirra dabarfatanii yoo bijate maatii ofiitiif, yoo sanarra dabarfate biyyaaf bu'aa wayii warra buusantu jiru jijjiiruma keessatti. Eega kana ilaalleen booda amma karoora baasuudhaaf ላይ ሆነን ወደፊት የምናይ ወደፊት የሚመጣ ለአንድ ሰው ሳይሆን ሰፋ ላሉ ሰዎች የሚተገበር የሚሆን ተከስቶ የሚታይ ነገርን ራዕይ እንላለን። ያን ራዕይ ለማሳካት ብዙ ሰዎች ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ። እያንዳንዳቸው ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ከመረጡት የሥራ ዘርፍ እና ከሚፈጽሙት ነገር አንፃር የነፍስ ወከፍ ተልዕኮ አላቸው። እኔ የተላኩት እንደ ሰው ይሄድን ወዴት ነው የተላከው? ወደ ሱቁ ነው የተላኩት። አሁን ልክ እንደዚህ ራሳችንን ለሆነ ሚሽን ለሆነ ዓላማ ለሆነ ተልዕኮ አጭተን ዛሬ እየፈጸምን ነው። ይሄን ተልዕኮ ስንፈጽም መጨረሻ እናሳካለን። የምናሳካው ነገር የኛ የግል ግባችን ይሆናል። ግባችን ይሆናል። የእያንዳንዳችን ግብ አንድ ላይ ሲደመር ደግሞ ሊታይ የምንፈልገው ራዕይ ሰክሰስፉል ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ የሚመጣው ስትራቴጂ ነው። ስትራቴጂም ቃሏ በጣም የተለመደች ይህን ብዙ ጊዜ ምንድነው ተብሎ በዝርዝር ፕላኒንጉም ይሆን ስትራቴጂክ ቲንኪንጉም ይሆን ቦታ አላገኘም። የሮሂዱ ጀቺ ስትራቴጂ የደሞ ሐዋሳ ከሰት ተፈየደም አዳው ማል ጀቹላ ከንጀዱራ ካሴ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ሐለ ስትራቴጂዋታን ያዱ ሰተው ከሮፈቹ ሰተው እንዱበታባ ገሩ ማል ጀቹላ ከንጀዱ ከነረቲ ስሬት ተጀተማንጁ ስትራቴጂ ፈከኛፍ nama tokko fudhannu namichi tokkotu ganama mana bahee eessa deeme buufata konkolaataa deeme buufata konkolaataa deemee shaanxaa isaa baadhateera qodaa qabateera aluma achi gahuu gargaartonni konkolaataa irratti hojjetan tokko Finfinnee waama tokko gara Adaamaatti waama tokko gara Miizaan Teeppii tokko gara Aggaarotti waama aluma namichi bira gahuu hundinu nama fe'an barbaadaaf nama fe'an barbaadanii eessa deemtaa yaani hundinu gaafatanii namichi as bahee eessa utuu deeme wayyaa jedhe jedhama gaafate eessa utuu deeme wayyaa sila eessa deema jette mana baate tokko maal jedhe namichi kun maal nutti qooftaanu nutti qoosinu hojiirra jirraan barii jedhe hojiirra jirra tokko immoo namichi sammuu sirriin tufakkaatu jedhe namichi kun konkolaataa tokko keessa seenee deeme fakkeenyaaf Miizaan Teeppii amma gaaffii gaafatamne namichi kun konkolaataa kamiin otuu inni deeme sirriidha jedhamtanii gaafattan maanni deebiin keessan kamiin otuu deeme sirriidha deebiin jira hin jiru maaliif eessa akka inni deemuu barbaadu hin barreegaa eessa akka inni deemuu barbaadu otuu barree karaa sirriirra jiramoo hin jiru silaa isinitti himuu dandeenya. Amma bakki gahamuu barbaadu sun kaayyoo jedhama. Fakkeenyaaf namichi Finfinnee deemuu barbaada. Karaa kamiin deemaa kan jedhu akkamitti deemaa kan jedhu istiraatiijii jedhama. Akkamitti akkana godhe asiin godhee deemaa. Bakki gahamuu bakki nuu gahuu barbaanne sun kaayyoo milkeessuu barbaanne yoo ta'u akkamitti immoo kaayyoo sanarra geenyaa kan jedhu gaaffii kana kan deebisu piroosesiin isaa guutuun istiraatiijii jedhama. Istiraatiijii keessatti waan sadiitu murteessaa jiru. Tokkoffaa filannoodha. Amma namichi kun
finfinne deemuu barbaade jenna maaltu sabratti dhufe konkolaataa gara miizan teeppii aggaaroo finfinne biyya adda addaa kan geessu isatu filataara kanaanan deemaa jedhee tokko filataara filannoo keessa jira jechuudha bakka nu barbaanne sana kan nu geessu filannoo hedduu jira kamiin keessaa filannee tokko asirratti filannoo namaati jechuudha strateejii haa filannoo jechuun gara nu barbaannu kamtu nu geessaa haa filannoo konkolaataadhaan deemuuti isaa wayyamu xayyaaraan deemuu wayyamu lafoo deemuu wayyamu kamtu wayyaa kan jedhus strateejii keessa jira maaliif yeroo gabaabaa keessa gahuudhaaf maallaqa rakkasa ta'een deemuudhaaf otuu miidhaaf rakkinni sararaan kun namiin deemuudhaaf maaliin otuu deemee wayyaa strateejii keessattis maallaqa xiqqoodhaan humna xiqqoodhaan yeroo gabaabaa keessa gahuudhaan karaa isa kamtu nu baasaa kan jedhutu gaaffiinsaa jira deebiinsaa maali fakkeenyaaf hawaasa kana jijjiiruu barbaada hawaasa kana jijjiiruudhaaf kallattii itti jijjiiruu tokko barumsaa tokko diinagdeedhaa tokko jennee waa hedduu filan akkamitti jijjiiruu dhufa kana hagoonuu sana hagoonuu waa hedduutu dhufa filannoo kana keessaa maallaqa xiqqaadha yeroo gabaabaa keessatti nama muraasaan otuu rakkina adda dhufin kamtu nu fayyadaa jennee keessaa filan maaltu keessa jira strateejii keessa filannoo jira jechuudha filannoo dhihaatan keessa tokko filannoon akka bara barumsaa barreeffamee dhufu nutu waan filatamu sana nutu sammuu keenya keessaa maddisiisa deebisnee immoo hedduu maddisiifnee keessaa filanna jechuudha itti aansee positioning jechuudha bakka jira asirra dhaabbanne bakka wayitti argamuu gahuu barbaadna asirra akkamitti bakka wayirra geenya ala jennu as kan jirru kana nuhi bakka sana akkamitti of keenyaadha dubbi bakka amma irra dhaabbanne jira bakka immoo bor irra gahuu barbaannu jira akkam otuu taane akkam otuu goone bakka amma dhaabbanne irraa bakka bor dhaabbachuu barbaannu akkamitti of geessinaa kan jedhu jira sadaffaa expectations jira waan eegnu jira yoo kana goone kanatta yoo kana goone kanatta yoo akkas ta'e jennee waan keenyu jira strategy ማለት እንዴት እንድረስ ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጠን ነው እንዴት እንድረስ ለምሳሌ አንድ ሰው ጧት ከቤት ወጣ ሻንጣ ይዟል እቃዎቹን ይዟል አውቶቡስ ተራ ሄደ አውቶቡስ ተራ ከደረሰ በኋላ የአውቶቡስ ረዳቶች አንዱ ወደ ሚዛን ቴፒ ጥሪ ያረጋል አንዱ ወደ አዲስ አበባ ጥሪ ያረጋል አንዱ ወደ አጋሮ ጥሪ ያረጋል የተለያዩ መኪናዎች ይጠራሉ ልክ መናኸሪያው ጋር ሲደርስ ረዳቶቹ የት ነህ ብለው ሁሉም ሊጭኑት መጡ ሰውየው ምን አለ የት ብሄድ ይሻላል ብሎ ጠየቃቸው የት ብሄድ ይሻላል የት ሄዳለሁ ብለህ ነው መጀመሪያ ከቤት የወጣህ አሁን የት ብሄድ ይሻላል አለ ከዛ ዝም ሲሉት አንዱ መኪና ውስጥ ገባና እንበልና ሚዛን ቴፒ ሄደ ጥያቄ ተጠየቅን በየትኛው መኪና ቢሄድ ነበር ይህ ሰው የትክክል የሚሆነው ተብለን ስንጠየቅ መልሱ ምንድነው መልስ የለውም ለምን የት መሄድ እንደሚፈልግ ማወቅ አለብን ትክክል ነው አይደለም ብለን ምርጫውን ለመወሰን የት መድረስ እንደሚፈልግ ስናውቅ ነው የዛሬውን ውሳኔ የምናየው የሚደረስበት ቦታ ካልታወቀ ሁሉም መንገድ ያደርሳል ምክንያቱም መድረሻ የለውም ይሄም ያደርሳል መሄድ ብቻ ከሆነ የተፈለገው መድረሻው ሳይታሰብ መሄድ ከተፈለገ ሁሉም መንገዶች ያደርሳሉ አሁን በስትራቴጂ ሂደት ውስጥ መድረስ የምንፈልግበት ቦታ ግብ ሲሆን እንዴት እንሂድ መንገዱ ልክ ነው ወይ በአዲስ አበባ መድረስ የፈለገ በአዲስ አበባ መንገድ መሄድ አለበት አዲስ አበባ መንገድ ትቶ በሚዛን ቴፒ ቢሄድ መንገዱ ልክ አይደለም አንድ ሁለተኛ ቶሎ ለመድረስ ብዙ ወጪ ሳያወጣ ጉልበት ሳያባክን ጊዜ ቆጥቦ ቶሎ ለመድረስ በመኪና ቢሄድ ይሻላል በአውሮፕላን ቢሄድ ይሻላል በምን ቢሄድ ይሻላል የሚለውን ጥያቄ መልሱ የስትራቴጂ አካል ነው ካሉት አማራጮች መሃል የተሻለው ምርጡን መምረጥ ነው ምርጫው ግን እንደ ትምህርት ቤት ABCD ተብሎ ወይንም ምርጫ የለም እኛው ነን የሚመረጠውንም ካምሯችን አፍልቀን
ከዛ የተሻለውን ምን መርጠው በዚህ መልኩ ነው የምናስቀምጠው። ቀጥሎ ያለው ፖዚሽኒንግ ነው፣ ቦታ ነው። ዛሬ ከቆምንበት ቦታ መድረስ የምንፈልግበት ቦታ ራሳችንን ማስቀመጥ ነው፣ ወይ ህዝባችንን ማስቀመጥ ነው፣ ወይ ሀገራችንን ማስቀመጥ። ፖዚሽን የቦታ ጉዳይ አለ። ከዚህ ቦታ እዛ ቦታ እንዴት እንድረስ የሚልም ጥያቄ መልሱም እዛ ውስጥ አለ። ሶስተኛ ኤክስፔክቴሽንስ ነው፣ የምንጠብቀው ነገር። ይህን ስናስብ እዚህ ጋር እንዲደርሳለሁ ቀጥሎ እንዳደርሳለሁ ያ ቦታ ደርሳለሁ ብለን ኤክስፔክት አድርገን ነው የምንመርጠው ነገር ይሆናል፣ ይሳካል፣ እንዲህ ያደርሰናል ብለን አስበን። አሁን ወደ ግልጽና ወደ ቀጥተኛው ቦታ መተናል። ምንድነው ስኬት? ስኬት በግለሰብ ደረጃ ስኬት፣ በህዝብ ደረጃ ስኬት፣ በሀገር ደረጃ ስኬት ራሱ ምንድነው? እስቲ አንድ ሶስት ሰው ማን ያማ በቃ ጋፊ አበኔ ስርጭት ያዱ ብረገኝራ ዋይ ሚልካውን ማይቹ ማልጀቹ ለሜና መሰዲ ሚልካው ማሊ ገንጀል ወከነት ተንበርባል። ስኬት ምንድነው? ስዋን ሀዋን አርገቹ ይላል። እሺ bakka gahu barbaadan gahu tokkuma waan kaayyeffate sana jechuudha. Karooraani kan inni bira gahu jennee turre, karoora baafatee kaayyoo kaa'atee istirateejii yookaan adeemsa barbaachisaa ta'e fayyadamee bakka tokko yeroo gahu, bakka fedhu sana bakka duraan yaadu sana yeroo gahu sikeetii yookaan immoo milkaa'ina jedhama kan yaadu. ስኬት ምንድነው ሲባል ያለሙበት ቦታ መድረስ፣ ያቀዱበት ቦታ መድረስ፣ ለመድረስ የፈለጉበት ቦታ መድረስ፣ እንደዚህ አገላለጾች ተገልጿል። አማ ከሐዋሳቴ ሁንዲ ከየዩ አከዱንፋትስ ከሐዋሳትስ አከብያትስ ሚልካው በርባለ ሚልካው የቹ ማሊኒ ጀናን ፎርሙላ ሚልካው ሲ አማርጋጅ ተንከር ሁምነ ቀብኑ ቀበኛ ቀብኑ ካና ከራ ሁምና ተጀጅራ ሁምነ ሰነሙ ፈየደምኔ እትምልኩ ፍነቹ ስኬት ማለት ፎርሙላው አጭሩ ሀብትን ወደ ኃይል መለወጥ፣ ኃይልን ደግሞ ተጠቅሞ ውጤት ማምጣት ነው። ምን ማለት ነው የሚለው ውስጥና ያለ አከነማዱን ፋትስ አከብያትስ አከሰባትስ ፎርሙላን እትምልካኑ ከና ቶኮን ሳላላ ቀበኝ ንቀቡ ጉዳን ሰዲ ተቆፋ ቀበኛ ነማት ነማ ለመፋ ቀበኛ የሮት ሰደፋ ቀበኛ ማቴሪያሊስቲክ ማለትና almost አሽያ ከንጀን ነው አረቢፋላ ሜሻዋን almost ዋይ ሜሻዋን ለፈከሳ ሰሚከሳ ቢይሱን ቀብዶቹ አልጉዳ ሀተው ለፈሃተው ፎቂ ሀተው ማለቀ ሀተው ዋን ሀርከን ቀበሞ ደንደው ቀበኛ ከናይቱ ቀበኛ ሰዲ ሁንዲኑ ቢይ ሁንዲኑ ሰደን ከነቀበ ربي القرآن كيست وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا كان جلمكم قبيني سسدفا كيست كقوسا بربادي هتا ألسان صديقة منا يجولا بيتكو قدسو لاف حوازتكو قدسو لاف قبيني صديقة عندن هاگر وينما عندن حزب الله ما صدق تلقو عند هاگر يالات حبت سوستن عندن يو يسو حبتنا ሁለተኛ የጊዜ ሀብት ነው። ሶስተኛ ቁሳዊ ሀብት ነው። ማዕድን ይሁን ማቴሪያል ይሁን መሬት ይሁን ግብርና ይሁን ምንም ይሁን ቁሳዊ ሀብት ነው። እነዚህን ሀብቶች ነው እንግዲህ ወደ ኃይል ለውጠን ኃይሉን ተጠቅመን ስኬት የምናመጣው። እያንዳንዱን እናያለን። ቀበኛ ነማ የሮጀኑ ነመሐመም ቀብና ከንጀዱላ ለተቆፋ ለማ ሄዱማቹን ይወት ፈየደ ሞደናን ሁምነ ጉዳ
qabeenya guddaadha biyya tokkoof hawaasa tokkoof heddummachuun garuu akka silalaalleetti namni bakka saditti qoodamaa jenneera nama of danda'e nama irratti ba'aa ta'e nama of jijjiiree nama biraatii ta'u jennee ilaalleera namoonni ba'aa ta'an yoo heddummaatan heddumminni namaa rakkina ta'a hooggansa irratti biyya sana irratti saba sana irratti namoonni of jijjiiran yoo heddummaatan at least of danda'aniiru of danda'uun jira sadarkaatti aanutti jijjiiruudhaaf laafaa namoonni immoo of jijjiiranii of danda'anii nama biraatii hafan yoo heddummaatan heddumminni kun bu'aa yookaan qabeenya guddaa ta'ee galmaa nama tokko keessatti ilmi namaa tokko tokkoonsaa qabeenya qaba qabeenya isaas heddummeessuutu irraa eegama tokkoffaa qabeenya sammuuti sammuun isaa sirriitti yaaduu sirriitti xiinxaluu danda'u lammaffaa beekumsa jira sadaffaa humnuma jechuudha humnuma zaatii kana waa hojjechuu danda'u humna kana sadaffaa afuraffaa qunnamtii namoota wajjiniin uummachuu namni tokko nama hedduudhaan walii gala kun qabeenya guddaadha milkaa'uudhaaf wanna murteessaa ta'an tokko nama walii galuudha namni nama hedduudhaan walii galu waa barbaade kanarrattis nama beeka sanarrattis nama beeka waan barbaade irratti nama beeka bilbiluma fuudhee bilbilatti hakiima barbaannaan hakiima beeka hojii barbaannaan bakka hojiitti nama beeka maallaqa idduma hundatti nama beeka rakkatu jechuudha nama beekuu dhabuudhaan qaawwii yookaan balballi itti cufamu hin jiru jechuudha nama beekuunis humna beekumsa qabaannaanis beekumsa waan gaaffii namatti ta'u hunda hin beeka humna jabaadha beekumsis waa hojjechuu danda'uunis jira skills kunis qabeenya yeroo qabaachuunis qabeenya ibadaa du'aa jedheen barreessa ibadaa gochuu rabbii wajjiniin alaaqaa cimaa uummatanii rabbiin of gargaarsisuu danda'uunis qabeenya maaliif kallattii sanaan gargaarsi rabbii waa hedduu namicha sana fayyada yaada hedduu qabaachuunis qabeenya maallaqa qabaachuunis qabeenya akka namaatti namni tokko milkaa'uudhaaf sammuu gaarii beekumsa humna nama wal qunnamtii nama hedduudhaan qabaachuu waa hojjechuu danda'u ዘርናቸው የእውቀት የሀብት የአስተሳሰብ ሌሎች ብለናል አንዱ ትልቁ መሰረታዊ ከሰው ጋር መግባባት ነው ከሰው ጋር መግባባት አንዱ የስኬት ዋና ፋክተር ነው ለዚህ ደግሞ ከሰው ጋር መግባባትን መለማመድ ጥሩ ባህሪ ጥረት ማድረግ ስለሰዎቹ ማንነት የተለያዩ ነገሮችን ማወቅ ነው አሁን ስኬት ሀብትን ወደ ኃይልን ደግሞ ተጠቅመው ውጤት ማምጣት ነው ፎርሙላው ብለን ሀብት ደግሞ ምን አይነት አለ ጥሬ ሀብት አለ የበሰለ ሀብት አለ ጥሬ ሀብት ወደ በሰለ ለመለወጥ ሰው በራሱ ሀብት ነው ነገር ግን ምንም ካልተማረና ሸክም ከሆነ ብዙ ስራ ይፈልጋል ካልተማረ ለማስተማር ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል ሲታመም ለማሳከም ብዙ ይፈልጋል ሲቸገር ለመርዳት ብዙ ይፈልጋል አንድ ሰው ለምሳሌ እውቀት የሌላቸው ሰዎች አንድ ሀገር ብዙ አለው ማለት እነዚህን ሰዎች ለማስተማር ብዙ መምህራን ባለመማራቸው ንጽህናቸውን አልጠበቁም ሲታመሙ ብዙ ሆስፒታል ጤና ተቋም ብዙ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ ብዙ የሕክምና ባለሙያ ብዙ የሕክምና ባለሙያዎች ደሞዛቸውን መክፈል ብዙ ሕክምና ባለሙያዎች ደሞዝ መክፈል ብቻ ሳይሆን እነሱም የሚሰለጥኑበትን ቦታ ማዘጋጀት እነሱን የሚያሰለጥን ተቋም እነሱን የሚያሰለጥን አስተማሪ ብዙ ነው ጥሬ ሀብት ሲሆን እነዚህን ለመለወጥ ጥሬ ሀብትን ወደ ብስል ለመለወጥ የመማር ሂደት ውስጥ ማሳለፍ ወይም ማስተማር ማሰልጠንና እንዲችሉ ማድረግ የመግባባት ልምድን ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ራሳቸውን እንዲችሉ የተለያዩ ቢዝነስ እንዲሰሩ ጊዜያቸውን እንዳያባክኑ ማድረግ ማለማመድ ወዘተ ለመተኮ ሁምነ ዴዲራ ገረሁም ነብልቻታ ትጂጂሮዳፍ የሁም ነብልቻታ ታይ ፋይዳ ጉዳ የሁም ለዴዲታ ገሩ ነመረት ባአታ ለማህዱማቱ ስርክነቹ ከናፉማል በርሲሱ ጅራ ለንጂሱ ጅራ አከደማ ወሊ ገሉ ጎቹ ጅራ አከዲና ገደና ወፍድንደው ጎቹ ጅራ የሮሳ ከተፈየ ደሞ ጎቹ ጅራ ዋና ደዳራት ለንጂሱ ጅራ ወሉማ ገለጥ ያለኩም ጎለሜ
nama dheedhiirraa gara nama bilchaataa ta'e nama jaahila ta'uun nama wallaalaa jechuun dheedhiidha. Namicha kana bilcheessuudhaaf haalima gochuudhaaf hojii jira jechuudha. Namni waa tokko hojjechuu hin dandeenye ba'aadha. Waan hin dandeenyeef isa barsiisuu jira. Nama isa barsiisu ramaduu jiru. Bakka itti baratu gochuu jira. Nama isa leenjisu gochuu jira. Nama ala dhukkubsatee mana hakiimii geessu dura qaama isaa fayyaa isaa eeggatee akka inni dhukkuba keessa hin buune gochuudhaaf barsiisuu qabna. Yoo immoo baranne hoo hin dhukkubsataa ala sana hakiimii hedduu barbaada. Hakiimii hedduun qofaan barbaadu mana hakiimii hedduu barbaada. Mana hakiimii qofaa miti maal barbaada? Mindaa jara kafaluu barbaada. Mindaa jara qofaa miti hakiimii dhumti kun eessatti leenji'u bakka itti leenji'an barbaada. Bakka itti leenji'an sanan nama hakiimii leenjisu barbaada. Nama hakiimii leenjisu qofaa miti kitaaba itti leenji'an barbaada. Kitaaba itti leenji'u mindaa hakiimotaa barbaada. Mindaa hakiimotaa qofaa miti kolleejii itti leenji'an barbaada. Kolleejii qofaa miti kolleejii sana ijaaruudhaaf maallaqa barbaada. Humna dheedhii gara bilchaataatti geessuudhaaf piroosesii hedduu jira jechuudha. Kana keessaa maal inni humna qabnu humna nama of danda'e moo nama irratti rakkate hirkate kan jedhu sila kan laalaa turre. Haala sanaan humna dheedhii gara humna bilchaataatti geessuu qabnaan. Karoorri yeroo gabaabaa jechuun humna qabnu qabeenya qabnu gara humnaatti jijjiiruudha. Namni tokko fakkeenyaaf barate karoorri yeroo gabaabaa kee maali jennaan digirii argachuu jedha. Digirii argachuun wallaalaa ture barataa ta'e. Diinii qara'ee jaahila ture aalima ta'e. Humna dheedhii kana gara humna bilchaataatti gara humnaatti itti fayyadamuu danda'amutti geessine. Achirratti yoo dhaabbate hawaasa kana fayyadaa? Hin fayyadu. Itti fayyadamuu qabnaadha. Kan barsiifne hojiitti seenuu qaba. Kan immoo qara'ee bakka irraa eegamutti gochuu qabna. Karoora yeroo gabaabaa jechuun humna qabnu gara qabeenya qabdu gara humnatti jijjiiruu qabna. Kana jechuun humna bilchaataa sila dubbanne humnatti fayyadamuu danda'utti jijjiiruu qabna. Humnatti fayyadamuu danda'uudha tokko wal ijaaruu barbaada. Nama digiriidhaan barate kuma hedduu qabnaa jenna. Nama hin baranne irraa namichi barate kun nama bilchaataadha. Qabeenya bilchaataadha. Garuu bilchaataa kana nyaachuu hin danda'amu. Maaliif? Akka hawaasni sun itti fayyadamutti tartiibaan wal ijaaree haala adda addaatiin nizaama godhatee yoo jiraatu wal ijaaruun dirqama. Kophaa biyya hin jijjiirra'u qaba. Namni tokko kophaa isaa deeme biyya hin jijjiiru. Waliin jijjiiramaa hawaasnis walii waan jijjiiramuuf wal ijaaruun barbaachisaadha. Wal ijaaruu qofaa miti. Amiira hordofuun, hoogganaa hordofuun haala wal ijaarre kana keessatti nizaamaan seeraan deemuu. Yoo dinagdee ta'e ikoonoomii barbaannaa, dinagdee keenya cimsuu barbaannaa waan guddaa yaadnu walii hojjechuu dinagdee akkamitti wal ijaarree walii hojjenna. Taayitaa yoo ta'e abbaa taayitaa ta'uudha. Fakkeenyaaf namni tokko barumsa siyaasaa barate kaayyoonsaa nama siyaasaa hoogganaa ta'uudha. Barachuunsaa humna bilchaataa ta'e. Garuu humnatti kan jijjiiramu hawaasaa yoo taayitaa sanaan fayyii qabaate sadarkaatti aanutti deemuu qabaadha. Amma hawaasni tokko humna akkamii qabaa? Humnatti fayyadamnee jijjiiramuuf hinnaa. Humni yoo hin jiraanne jijjiiramni hin dhufu. Milkaa'uun hin dhufu. Maal inni jennaan tokkoffaa heddumminni uummataa humna. Sagalee fidaa jennaan sagaleedhaan injifata humna. Baay'ina barbaannaan bakka baay'inni barbaachisetti humna. Maallaqa qabaachuun humna hawaasa sanaaf. Taayitaa qabaachuun humna. Yaada qabaachuun humna hawaasa sana. Qaamaan waa hojjechuu danda'uun humna. Akhlaaqa gaarii qabaachuunis humna. Akkas ilaalle akhlaaqa badaa qabaachuun dudubbeetti akka nama hambisu, akhlaaqa gaarii qabaachuun immoo humna ta'ee sadarkaa biraatti nu geessuu irratti fayyada. Dhagahamtii qabaachuu dubbannaa namni yoo nama dhagahu ta'e humna kunis jechuudha dhagahamuun. Waraana qabaachuun hawaasni tokko yookaan biyyi tokko humna maal qabannaa tokko waraana. Miidiyaa qabaachuunis humna. Maaliif? Miidiyaa tokkoon dubbatanii nama miliyoona hedduu yoo dhageessisan akka.
fakkeenyaaf ibsaan bade akkamittan isinii walii galan achi warra jiran nageenyu jedhan isuma nasi garuu miidiyaadhuma kana qabaachuu qootu kan isin hunda dhageessisan Nabi Musa alayhi salam tu barasaanii nama 70 fuudhanii du'aa gochuudhaaf dirreetti bahanii du'aa kadhannaan rabbiin du'aa irraa qeebaluu dide chumaan booda maaliif ennaan isin keessa nama waggaa 40 yakka dalageetu jira hamma namichi kun isin keessaa bahutti bokkaa isiniin kennu jedhe rabbiin maaloo jennaan namicha waggaa 40 yakka dalagde nu keessaa bahi jedhe waamimiya maal jedhe nabi akkamitti nama 70 kana dhageessisaa jedhe Nabi Musa miidiyaan jiru gabarsa maal jedhe alayka albalagu alayka nida'u wa alayna albalag waamicha gochuun sirra jira nama kana hunda dhageessisuun anarra jira jedhe rabbiin Nabi Musaan waamicha jalqabanii rabbiin ummata sana hunda waliin dhageessise achumaan namni bahuu dhabame namichi tokko anuma nama biraati jedhe shakke booda nama bahuu dhabnaan anuma waggaa 40 yakka dalage yaa rabbi waggaa 40 alan yakka dalagu na dhoksite har'a bakka du'aa dhufeetan saaxiltamoo jedhe namichi du'aa godhate tawbata rabbitti goonaan rabbiin tawbata irraa qeebale tawbata isaa irraa qeebale bokkaa buuse Nabi Musaan baay'ee dinqisiifatanii sira namicha amma bahutti bokkaa roobsisu jetteetta amma akkamitti roobsisennaan silas kanan bokkaa sin dhawwadhe waa'ee namicha kanaatiif ammas kan isinii roobsise waa'ee namicha kanaatiif jedhe Nabi Musaan galeef namichi kun tawbata godhe jechuusaa hubatanii namicha kanaa wal barsiisii jedhe wal barsiisuun namicha kana bokkaa sin dhawwaa ture jechuudha yeroo rabbiin barsiisina bakka barbaadu bakka miidiyaa kana Nabi Musa nama 70 dirree tokko waliin du'aa kadhachuudhaaf bahan dhageessisuu dadhabanii rakkatan ammoo miliyoona 70 maal qabu ergasii 70 miliyoona 70 dhibba jira miidiyaa ummata kana hundatti waliin dhageessisnu qabaachuun humna guddaa qabaachuu jechuudha ittiin dhagahamumaa tokko humna kana qabaachuun immoo waa biraati jechuudha kanaafuu miidiyaan humnoota sana keessaa tokko jechuudha hala kanat በአማርኛ ልድገመውና ምንድነው እዚህ እንደ አንድ ማህበረሰቡ አለው ከሚባል ሀብት መሃል አንዱ እዚህ የዘረዘር ነው የኃይል የሚባሉ ፓወር የሚባሉ የፓወር መሰረቶች አሉ ኢምፖርታንት የሆኑ አንድ ህዝብ ኃይል አለው ሲባል አንድ ሀገር ኃይል አለው ሲባል የሚቆጠሩ የሚለኩ ነገሮች አሉ ከነዚህ ማለት አንዱ የህዝብ ብዛት ነው ምንድነው በተለይ ፖለቲክስ ላይ የማጆሪቲ ቮት ድምጽ ብልጫ ድምጽ ነው እንጂ እውነት ነው ማለት አይደለም አንድ 6 ፕሮፌሰሮች 7 ማህይሞች መጥተው 6 ፕሮፌሰሮችና 7 ምንም ያልተማሩ ሰዎች በድምጽ ብልጫ 7ቱ ያሸንፋሉ ፕሮፌሰር ነን 6ቶቹ ብሎ አይጠቅም ድምጽ ነው የተፈለገው በቃ በለጡ የድምጽ ቦታ ላይ ብዛት ኢምፖርታንት ነው ኢምፖርታንት ኃይል አንደኛው የህዝብ ብዛት ነው ሁለተኛው የገንዘብ አቅም ነው ሶስተኛ ስልጣን ነው አራተኛ ሐሳብ አካላዊ አቅም መልካም ባህል ራሱ አንዱ የኃይል መሰረት ነው ተደማጭነት የሚደመጥ ሰው መሆን ፓወር የሚደመጥ ሰው የጠፋበት ምን ይሆናል ተናግሮ የሚደመጥ እሱ የሚናገረው ነገር መሬት ተባይልም ማለት ነው እንደ ሀገር ወሰደን የጦር ሰራዊትም አንዱ የኃይል ሚዲያ ነው ኢምፖርታንት ነው ምሳሌ ያነሳው የነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ታሪክ ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም በሳቸው ዘመን በኒ እስራኤልን ይዘው 70,000 ሰዎችን ይዘው ዱዓ ለማድረግ ዝናብ ለመለመን ለስቲስቃ ወጡ አላህን ቢለምኑ አላህ ዝናብ አልሰጠም አላቸው ምክንያቱም ሲጠይቁ እናንተ መሃል 40 አመት ሙሉ ወንጀል የሰራ ሰው አለ ይህ ሰው ከእናንተ መሃል ካልወጣ በስተቀር ዝናብ አልሰጣችሁም ከዛ ምን አሉ 40 አመት ሙሉ ወንጀል የሰራ ሰው አለ ላይ ከኛ መሃል ውጣ ብለህ ጥሪ አድርግ አላቸው
ነቢ ሙሳ ያ አላህ እንዴት አድርጌ 70 ሺህ ሰው አሰማለሁ አለ። እሺ ዛሬ 70 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ምናምን ቢሊዮን ምናምን ብሎ እየተሰማ ሚዲያ የለም ያን ጊዜ አላህ ምን አለ ወአለይከ النداء وعلينا البلاغ أما كلام تقطي ما لو جتاجرا situation analysis وجتاجرا حالك يستجروا أكبر الله وفي الرجل كمنه ركنا حالك بالله كم لا نلوس كمنا ركنا كمنه